maakush Wajee. eefa gaafa kan qurxummii tiyya nyaatte achumaan dhabama taate. Qurxummii maaliif nyaadde rabbi na hadiisuuti. Qurxummii tiyya jechuun wanti qixaata qaxxaamee qurxummii qaxxaamee qurxummii moolmoolee caasisaa. Na adabu dhufse amma. Si adabuun dhufe amma. Habibti ilaal jaarsa kiyya gizee biyya isatti deebi'ee geemmi si waliin taphatee si qaxaqaxashu. Wannummaan lolaa diyaaspooraan ayyaamtiin akka takkattu jirtu amma jaarsa kiyya ciisu jira. Ani qabaaban wallahi gizee rooroo natti heddummaate nin qabaabaran illee. Anamma lolaan qabu Lolaa ayyaamtiin akka takkattee bar. lolaan qabu wara namma lolaa kanuma argeet lolaa naasaa malee namni dhufe naa kan nama leeni. Takkami khasiya kan namni hundi lolaa sii ta'a Habibti akkana hin jenne. Lolaa jechuun lolaa habba tokkoom diga lolaa jechuun bara nama useetuma sappoorti no godhu normaal jechuun. Lolaan akka nuti beenutti jaalalleedha miti tiktok kanarratti. An jaalalleen qabu. Hundi lolaan jedhamuree faamilii jedhama. Yaa faamilii da malee faamiliitu sappoorti no godha malee anan bazii saat lolaa yeellam. Maashaallah akkamitu baate ramadaanni akkamiree. Bareedaa hin soomantu naan jetti gadhee na jala yaatee nama soomana fakkaaddu. Eessa biraan waan takka bar jechuun akkamitti ree soomana kan kee siitu beekaa ni soomanta akiid. Maalitiin beekan giseen gabba illee asu ni gabbattee soomanu jirtaa naan jaan. Namni moo soomana keessa namni ni huqqatu barma furdata namni ni nyaata gisee furame. Yaa nyaata babbareedaa kana namuu nyaata waan ta'eef ni gabbata garuu immoo qo'i gaaffiin qaba. Maaliif na yaamne ati soomana furaa? Ay na ajaa'ibdee siyaamu rakkoon hin jiru siyaama garuu akkamitti jechuu dandeesse. Jechuun akkanatti jechuun nama hunda ni fursiistaa amata dhufaa dabraa. Eenyu fursiisee mee Nama hunda ni fursiistaa maaliif nan fursiisne? Eenyu fursiisee mee? Maakii bar anaafatiin tu yeroo dura kaa yeroo dhufnu wal beenanii beektaame. Inshaallah wal beenu duba wal beekuu fi wajjin bar akka nama biyyee wajji daakee guddateeti ni beektaame. eenyu haadhati yaa namoo? Innaa lillahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Maakii kaleessa ijoolleen nama dila kana wajjin osoo hin taa'u jiru maakii ubrii ishiidhaa barreessaa nan ubrii tante 27 godhaniiti 24 godhan. Maashaallah alhamdulillah rabbiin jaalataa sirna guddisiree maal rakkoo qaba. Ana moositi irra guddoo. Ana sirra guddoo asuma. No never. Ana sirra guddoo malee. Amma fursiisuudha moo ta'u umrii lakkaawwachuuti. Amma fursiisuurra jirti yaani jechuun akka fedhallee sirrallee haa guddadhu ana sirra guddoodha yaa uma rakkoon qabu. Amma wanta dhufee fi guyyaa takkallee taatu yeroo atillee feemasan taanetti wal arginee turre haqa feemasummaa haqa sirraaniin qabaa yaada jiruufiin. Namni keenya kun istaayilii kana maal dhiisne dur si akkasitti si beekaa inshaAllah rabbiin namarraa jijjiirare anaa feemasan ta'e rabbiin namaa jijjiirare maal rakkoo qaba. Araba akka feemastee hin danda'amu. No dhaggeeffadhu namuma. Maakeeti garuu na jaalatta. Dhaggeeffadhu. Abootuun maaluma zabaarreetii waasabii na gaafatte takkasii deebisaa qayi. Durii si beeka namni maa namaan jaasa namni ilma namaa ni sossa rabbiin kun bara anqaruu si keessa kaayetti ni sossootaa bara saniifuu gisee sossootummoo hin jijjiiramtu. Namni kun hin jijjiirama qalbiidhaan jijjiiramaa qabeenyaan jijjiiramaa takkii ni rakkataa bakka dhumara ni du'a namni. Kabiraamoo na jaalattaa jetti an nama jibbuun qabu baay'isawee. Ishee waan na jaalatte maaliif guyyaa takka kottu gabbaadee wajji suuraa kana itti nan kaas wajjin deemnee suuraa wajjin kaane. Anaafsi geelee miti takka jee. Takka. Nama hundaa'u geelee miti dhaggeeffadhu maakii. Amma deengadda gaafa qophii san irratti na yaamtu nin ajaa'ibe. Akkamitti maatii na yaadattee yaada jiru hedduu itti yaadee namalleen itti gaafadhe maakiin akkamiin na yaadattee.
Qoy asuyyee annaan galle an jechuun namni tokko bari anamma nama na peeru barbaadu nama baay'ee sagantaa irratti amma sagantaan qaba haaju anamma sagantaan qaba sagantaa kanarratti nama beekuu fi nama sagantaa kana si bireechu nama jaalatu hundaa'uun yaamta obboleetti gatanii si jaalatu sanii TikTok irratti illee gisee hedduu wal beenu lafatti wal beenu siyaami atillee naaf heeramtee dhuftee siyaamu fayyatti maasi ajaa'ibiree takka waggaa meeqasaa fi takka guyyaa takkicha na yaadattee hin beektu akkamiin na yaadattee nama hunda wajjin gabbaatii nama hunda wajjin deemtii nama hunda wajjin deemanii nyaata wala feeranii aniin tuna intala biyya ishiitii nama biyya takkaatii Age, amma dubbii balleessite. Ani haadha faatee malee eenyu waliin haadha faatee Museenaa isaan akka waan bakka faamiliidha isaan jechuun nama gisee hundaa'u addan baane rakkoottis hamtuttis waama hundaa'u jechuudha. Nama zeetii mana xiyyaa eessa akka jiru beeynuudha wal beeyna sirriitti faamilii wal keessa jechuudha. Tigara isaan malee nama biraa eenyu waliin hin deemanaa himi. Warra Kaayiroo kana ka wajjin hin deemne hin qabdu ka wajjin sharii kan taane hin qabdu. Eenyu? Ati. Aksuun amma ganaa kijibde kun. Amma kophaa kiyya takka ani hin kijibu ani dhugaa sobu takka farate waan nan somne waan hin kijibneef kan itti beekamu namni hundinuu na beeka kan alhamdulillah hin sobu hin kijibu. Amma ani waggaa dila kana saafee amma kophaa kiyya kophaa jira. Guyyaa takka amma na fursiisi. Amma walumaa gala. Dhagee amma karaa gabaabaati. Dhufeetuma furuu fedhee. Nyaachuu fedhee dhufeetuma nyaadhanaa feeruma jedhe. Nyaadhan nyaadhuu fadha. Nyaatan nyaadhu fadha. Hayaabiifti ati maal taate intala biyyaa intala Oromoo intala jechuun amantiin takkaa waa hundaan saayiba minaamin saayiba ta'uu. Ati maakiin akka gandaa warra Amaaratti nyaata godhatti nyaata ishee nyaadhuu nan jaan. Akka gandaa Amaaratti nyaata godhatti nyaanni ishee akka gandaa Amaaraa bareeda. Nyaata maakiin gootee osoo nyaattee nan jaan saniif qammasuun barbaada. Diba. Ate amma duba saayiba nama hedduu Kaayiroo keessa ijoollee hedduu saayiba kanamo naafeen maakiyyee naafeen. Ani saayiban qabu amma guyyaa takka akka naafeertu barbaada mana hankeetitti. Bakka gabaabsiree baraan saayiban qabu wallahi saayiban qabu nama saayibumaa qabu haati faatee fi Museenaan immoo saayiboota kiyyaa miti isaan obboleeyyan isaan faamilii garuu akka saayiba kageeree hin qabu. Naafeeri mosi naafeeraa suuti ya wallahi ajaa'iba nyaata achirraa ilaa achitti dhiyeessetiin habiibti unkaan naafeereetti timte wallahi si afeera maal rakkoo qaba. Osoo nasiin jiru waattee na naafeertuun hin beekaa. Na naafeertu bar namni kun akkuma walitti dhiyaatuti. Asu an amma takkaa mana kan kee dhufee ni beekaa. Sani rakkoon mana kee jooyin hin gootu takka farratti. Haa bar namni kun ilaali. Gaafa tokko natti na sobdee sadiif na deessita barri beetaa gaafa an akkasi boo'u ture. Iyyaan tun ni maraa hattee intal maal si sobe arra fayyaa qabdaa? An fayyaan qabu arraan dana dhukkuba. Arraan dhukkuba. Sinaafeera rakkoon hin jiru. Galatoomii takka farratti ani nu deemu gaddana malleedha alhamdulillah takka deemillee beekuu deemuufillee taa'u beekaafis hin jaha ni qoosaa bareeddutiyaa. Geema taphannaa qurxummii deeggaddana raayyaatti sirraa nyaata barbaadaa yoonii fi immoo hin nyaattottee uumaa rakkoon qabu. Ani illee firan qabu ati illee firan qabdu. Beestoo sirii tokko taphannee adda baana. Kameta. Firan qabu? Nama yoo jiraate fidee dhufaa nama. No akkasiitii miti tokko taphannee adda baana. An bar nama dila kana qabattee maana sodaattiin jira. Sodaachuun itti an faamiliin qabu isuma dhugaa rabbii. An akka faamilii qurxummii xiyyaa nyaachuu barbaada. Anis ganamaa galgala asumarra taa'u jirta anis ganamaa galgala asirra osuman taa'e bar meebi si mo'achuu danda'a garuu faamilii xiyya sheer naa godha gaa'is qaxaqqaxamus rabbii qaba. Faamilii namni na jaalatan tattaaf naa godha. Ani galgala ganama bar geeman taphadhu. Ati koi wanta asirra godhattu kana bari gisuma hunda akkamisa? Injaalatamu fi ishii hin dhabu gizee hundaa'u. Kana bar diree fooxaa minaamin irraan uffatamu. Maal irraan uffatamu? Uffata irraan uffatamu qabaati. Waan jaalattu immoo istaayilii feeti. Istaayilii feeya muudii. Yaa namni hundi muudiin isaa garagara. Gaayis tirippiliidha wal gargaara. Gizee hundaa'u akkanatti na beekama.
وريتك جزين أسلو فينو يورن كان نفني دسنا نجو بايزوي فتا يسوي لي نفتا موجو سو فتا يدبري دني بيتا مي وفتا كان أي مخاك موجو فتا ترشو غوري لا لا أمال قد أسيما جايس والغرغرة أمال قد أسيما سويه الدنيا ببلت تسرج قوتي وعون دار كتشو دندي سابر غافي نما أتشتو نتن دكانيسنا أمتا أتشدا جايس تاتا بورا مالي فتشندوني مالي فنات دكانيستا ما كين بر قوبا زيدا أما لا وان خانا لي وان رافتن تكالت تنتني بيتني وان خانا فراباسي نندتني هنم تنت نو موديسي تبقى نمني هندي بار أنا ما كين منسري halkan fadhe taawfa echun halkan fa ufatu natula namni hun adu ninjirtu furabas ja namni bar adu kun fatu bona ufata isni gari namni hun tin mudisi amma isinis mudisi filawara sadi khana bakasani natate jirta bakka halkan tu fatani tani saniti wa so much ya namni tokko basi sinjal adu ninjirtu garu bona fa fatani be khan nama de bashari taay lili kabara fe masa wajin jirabar biyenya tani lili nama na kanu kam way kudi da wallahi lazim kudi da nama lili na kanu kabubar yo na mote de men kurtumi khanna fa biyenya tani lili na kanu bidani mi arafa sanini dake kurtumi khanna thank you ya hayati Maki jolle sante amma dunara. Jolle billacha jirani. Jolle sante namni di bishan ka jolle te male jolle ti jamiti. Manjecho nama ko manta ko dibba furtu na bare jirani. Wala tun jolle sante ti male jolle ti jamiti. Jolle ti elili na khanita. Guys والغرغرة تيتو ما قافدو guys صديني والغرغرة شي فعملي تشير رايكين نانتي والله كان فدي دوي ورب الكعبة اللي فرت كلام واسكسا والله كان فدي دوي سبحان الله العظيم والله كان فترينا من يجي وندنا ركض بود ومرة لا والله نمد لهم كسا في الأوري فرتكمو والله كان نما غاني صبيتي هون وانا ما غاني سبيت ده شو كمان نما غاني سمي استغفر الله العظيم والغرغرة family oh my goodness thank you so much thank you kata-kata dia kayak ya Allah kata-kata nama jaiba nama ya Rabbi thank you so much ya family ini dekat maki challenge number namne baran wallahi galat maki challenge number namne duban man nagar ci asu kumba du ka ba kita tawan te f1 challenge number namne ti sindagaw asu ye kuni wana kana kuni na brang dala gusigale yala kurtumi ta kafla chof kuma kudam best serious go kuma kudam gutaji kurtumi yom ta bachu jirasu kurtumi dan hayya kuna du mukhattiyar kurtumi ta banna akan ma tinda badang giftaron ya maybe busy ta udan dane ay marati wona min nan mo ati ma so ta kurtumi yo ta banne ki kurtumi ta kabar bala yeli ta bachu kai shawata kan ka babi te sa video si kana yo na moti family te du fena kana akoti jaga apa kan te si khanditati ya Allah kurtumi mali ta banna kan mati family ti yo kurtumi ta bade bale natin kanito no yo aso ama kurtumi dan ayene hato aya kurtumi dan kurtumi dan ay takasi mo dentro kunin taw khatya habbe so siriya mata banna mali kunin taw wali mari ne wante ergi me asu ati amalan ka dubar silan mo barita ergi amala khala bakkan nabiti ya ma ki yo dugu mana jalate magalan ki sa ki kana ke sa ga amala guys nam nunde amala kam dunan ja ya rabbi ya mana magana kaminta ya rabbi ya Allah guys kurtumi dani okay let's go tap tap gora aka kurtumi nyan guys ya bu kurtumu mata ne mana chakati na fa khanin ya rabbi ati jay natijan ne
قرطمي دقيقة نودا بك واينا قد دي او بيتي برزين let's go تريبل أنا جبت تريبل أكا قرطمي فلاني يا فاميلي وانتي دايا سبيشالاني في يبرم لي اوكي يا الله ابو ربي لال مال سنجاتنتي اولو ما سبيشالاني في يبرم جايز اما في حمتا سرها قو ميقنيا في شرنيا سرها قبو عادي تنتي اولو ما والله اي بنا واتسران لنيان اي قرطمي نما فلاني وي قرطمي اولي سي عادي والله ما الجنة والجنة تاب موغولا يسن عبدي مرتنا تصفى للقرد تصفى مرتنا عبدي مرتنا صبري قولا تاب قولا اي سينمو تاب قولا جايز عندك اي سنة فولو تلشاشي ورا جيفتنا قرطمي دي يا مسلامة قرطمي دي يا مسلامة أبو سعد أتلي ربي سيهامل كيس جايز سدي ليلي سدي هنا أوكي فلاوري أبا سدي هنا أما دوباتي يون سيمو إنا ما دفينا هنا مو سيتونا هنا أستوي أنا ما سي هنا جايز ليلي سدي هنا برجولي دي ليلي كاب دوبا مالي ركون ساري جولي ماليو أربع الله ليلي هنا ما جتشو دي فلاوري خنا حيات ولمانو يا حبيبتي ديا اللي تاكو خنا نمني برا نما دي تاكو خاص جلا جرو اللي كان مالك تيبيهم بسلامنا أنا ما صدقنا برا جري عرب دي يا كا أكوموني هلا تكنو برا استهنا كلمة هلا جري يا عرب دي يا أنا جفتي تريبل فاميلي أنا جفتي تريبل سدين بايزا تصفى مرتين عليا أبدي مرتين تصفى عليك قرط نو تصفى مرتين سدين بايزا سلام من تنال الكرتمي كم لشاني سلل فوا هذا هو اليوم الله أكبر ولا جلال تكبير ولا تو ما فاميلتي والله رب سناهم شكرا أنتي والله أركتي أي ربي خنا والله فاميلينك أبو بكنا موتجيني كتري يون سيمو دعارو ما نشوفتي قلت هنا خنيتي أكوش تبنا بيتي من إيش ترى ركوب بسك شكرا تصفى اللي قرأت نتيجة جالس موت عندنا برضو ما يساعد هاي ربي أكفرك أبابا وبعد يا ربي أكفرك ركون كابونا موت الليلة وربي جي ومان جنسلا آمين جنة فرنا يا يوسي هو يمام تبيكم بيكم واني نموت جنة يه confidence is very full آيه تادي my confidence is very full my confidence is very dangerous قالتهم والله هاي بسعد شكرا guys خلينا نموت خاتي أنا نتي موتو كامنا أوكي أكنا موتي قرطمينا كام فرني تصفى مرات برا ريتو والله يوم ما كنت كنا خاتي أنا نموتي أدلل قرطمي خليته ما في تيك توكي deactivate قولي سينو رابط أوكي deactivate بكا نمو خد نمني دو فيسي بوش سنجرو نمني دو فيسي بوش سنجرو نمني سينو شانلي كتا سنجرو سيدي لبي قلبي السلام عليك Sila kakak wala mirganin taksakan bitanin ka butore mirganin terga dako ama عليك يا رسول الله
Guys, kurtumina raafudhattee jechuudha. شكرا أبسيان قالت لهم ربي سبحانه خلني تنتي أول ما والله تاب ولا تاب بيرو جبال دايا تريبل guys تاب family يصير في لين جفان ربي سني ايش اسيني بيجي سامعني اني جيت تريبل إيسا بلا ومني فيا كما يا إيسا لين تبري جاكن إسدوري guys إيسا جنني كم جويزا شكرا لا اله الا الله انا لله وانا اليه راجعون كونغرا بغا جمد جويزا إيسا جنن ماكي بغا جمد كونغراتيليشن أنتي لينجا هارو سنو لينجا هارو يا بغا ارغتي كونغراتيليشن قرطمي سيفين فدا بغا جمد ديس لا بقى سيدي سي وران قلت مي سيدي سي حبيبتي ابشر كونغرا دوغا بغا جمد ويني والله جمدي ربي تعالى ما خيا لكو سخنا كاي ني چفو مودو ما سبرون دندسني لكو سخنا كمول دني ويني قوي مي انتي غلطي فدا والله شكرا اكنا جمجتي ربي سي هاجمچيسو والله يچون በጣም بتجمدي شكرا والله ربي سي هاخنو مالك سي جومبي والله تنتي اولما هما في همتا شرف شرنيا سرها قبابو ربي سي عامل كيس كقبد رسي عيدو تنتي اولما والله جزمهون داو والله يدرو مدي تاني نينجا هارو دي رمضان كيسا ايسي جاني والله ايش بغا جمد አንቺ ሄዱ ባይዘው ለንጀ ሄዱ አርከዴን ቢያፋ ጋው ፋከነ ነገመች ሲንጅሩ ሄዱ ነገመች ረመዳን አዲባት ወንቲ ጋባይቹ ስታይል ሚሳ ከብራ ተከድሩ አኒ ሰነሚት ጋይስ ልባሽን ተወና